kana hawaasni guddaafee jira. Hayyoota Oromoon qaban keessaa isaanis nama tokko Usfaanaa bara kana wanni adda godhu tokko keessa hayyoonni Oromoodhaa bara darbe mana hidhaa keessatti dararamaa turan yeroo ammaa kana hawaasa isaanii walakkatti argamuun isaa Usfaanaa bara kana adda isa godhee jira yookiin Usfaanaa bara kanaatiif gammachuu guddaa dabalee jira. Ida gubbaa kanaan immoo akkuma argaa jirtan dubartoonni Oromoodhaa gama kanaan ililfataa jiru jechuudha. Simannaa oowwaa isaan hulluudhaaf qaban agarsiisaa jiran gammachuu addaati. Nama lubbuudhaan hindu'a jedhamee eegamaa ture mana hidhaa san keessatti dararamaa ture nama uummata Oromootiif aarsaa tokko kafaluudhaaf mana dukkanaa san keessatti hidhamaa ture kan yeroo ammaa kana immoo iddoo isaa magaalaa Minisootaatti deebi'ee hawaasni isaa simannaa addaatiin qeebalee jira yookiin isa simatee jira jechuudha. Hawaasni akkuma argaa jirtan ammas isa ijaan arguudhaaf dhaabbataa jira. Boodarraa kan haasaa garaagaraa taasisuudhaa akkasiif immoo ammas nu wajjin turan dhaabbatee daawwattoota keenya hawaasni Oromoodhaa kallattii kana qofaan kan isinitti mul'isaa osoo hin taane gama kaaniinoo maal fakkaata waan jedhuuf gama kanatti deebinee immoo hawaasni fageenya irraa waan inni fakkaatu kallattii lamaan uummanni Oromoodhaa isteediyeemii kana guuteetiin Usfaanaa midhaaseetiin jira jechuudha. Taphni marsaa lammaffaatis jalqabuudhaaf
hirriba dhabdaniittis nu daawwachaa jirtan galatoomaa isiniin jecha ammas sheer waliif godha dhaamsa kana waliif daddabarsaa kallattiidhaanis kanneen nu daawwataa jirtan simannaa hayyuu oromootiif godhamaa jiru obbo Jawaar Mohammadiif simannaa godhamaa jiru jechuudha magaalaa Minnesota keessatti haala addaatiin isteediyeemii Hosfaanaa bara 2022 samaruuf tokkummaa jechuudhaan qophaa'e sagantaa kanarratti obbo Jawaar Mohammad haala addaatiin simatamee akkasumas hayyoonni Oromoodhaa asitti argaman hedduun namoonni aarsaa yookiin galata guddaa uummata Oromootiif kaffalan uummata adii keessaallee seeneetar Hoofman asitti argama dargaggoo Ridwaanis as keessatti argama jechuudha. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya taphni marsaa lammaffaa jalqabee jira. Tapha marsaa lammaffaa kana isin biraan gahuudhaaf boodarra kan walitti deebinu ta'a. Ammaaf nagahaan nuuf turaa isiniif jenna. Namoonni obbo Jawaar Mohammad arguu barbaadan kunoo seeneetar John Hoffman kan yeroo isaan mana hidhaa keessa turan isaaniif qabsaa'aa ture nama uummata Oromoo cinaa dhaabbachuudhaan hedduu beekamu yeroo ammaa kana obbo Jawaar Mohammad isaanis nagaa gaafachuutti jiran jechuudha. Taayigar Warquu akkuma isiniin jenne dargaggoo yeroo ammaa kana bulchiinsa magaalaa Minneapolis keessatti bulchaa ta'uudhaaf dorgomaa jiru jechuudha. Innis obbo Jawaar Mohammadiin wal argee jira. Egaa gaafa saba isaa sabaaf dalagan yookiin aarsaa of godhan hawaasa tajaajiluun hawaasni lubbuu akka itti namaaf kennu diinaa fi argaanis akka jaalala namaaf qabu waan itti argaa jirru ragaa itti taane jechuudha. Obbo Jawaar Mohammad aarsaa inni uummata Oromootiif qabaleef hojii inni hojjete badhaasa maqaa uummata Oromootiif maqaa Hosfaanaatiif kennuufii barbaanna. Hati Jawaar Mohammad ati naafilata. Obbo Jawaar Mohammad. Gerana kut asik. Obbo Jawaar Mohammad आइएगा अब वो जाओ मोहम्मद चौधरी का वो पत्र काला बना जाओ बिल्कुल कम ये था लगा it's so wonderful to be back jadi tanah putih ni it's unreal barang yang rewa kana bakat tu ni baik ni yaru why ogal laman dabre di ni kani yada chuar bag wogoda di jani jan dabra kar gay sakti Osmana was a place where we share your mumma. Osmana baka jalala di, baka dokumma di, baka wagaw gala lumne oromma de ni chala kisilu, baka jalala oromma iti dagay silu, baka wada oromo yana bakam jarom silu, baka luundi tuguddanne, kamso kaisa sisir kay tibuka banne, aram moharri tiba banne wan tayevi, hoggan devi akkanatti, la kois kaisanis. Jalalli teisanis, bareedinni keessanis, dachaan dabalee arguu biyyatti hedduun gammadaa galatoomaa ulfaadhaan ninjaa. Pireezidantichi himtuu qabdanii pireezidanti Maagii fi Fooreensi Boordiinsi Osfaanaa sadarkaa addatti sadarkaa guddaatti waan ceesaniif hedduu ittiin boonuu qabdanii gara fuulduraas kana daran cimsanii jabaadhaa waliin jirraa isin jaalannaa jabaadhaa injifannoon uummata keenyaaf haa ta'u nagaan naa bulaa ulfaadhaan ninjaa. Thank you. Okay, Aye, galatoma namni hundu galatoma baansiin warra walloo ittiin gargaaramu as keessa deemaara namni hundinuu walloo anis walloo asis walloo isin hundinuu walloo waan taataniif please baaksiisan keessa waan nu buusa ulfaadhaa.
Kophaan yeroo ammaa kana bitaaf kan deemu garee Borgojoo gubbaarsaa deema. Alaabaa biyya koo